Nama biyya kana jiru barbaadan tokko salphatti eessa akka inni jiru salphatti beekuudhaaf bilbila isaa qofa baachuudhaan websaayitii haala namni san lookeeshinii isaa eessa akka ta'e yookaan yeroo san bakka inni jiru ittiin beekuu dandeessan isinitti agarsiisa. Aappii osoo hin ta'in websaayitii. Kanaafuu 0.5 qofa kaffaltan. Jechuun warroonni biyya isin jirtanitti kaardiidhaa yookaan kaffaltaa kaffaluu dandeessan salphatti 0.5 isaan kaffaltanii doolaarii jechuudha. Duwwaa tuqaa shan jechuudha. Kaffaltanii namni san eessa akka jiru beekuu dandeessan. Amma fakkeenyaaf yoo Saawudii jiraates, yeroo jiraates biyyoota garaagaraa Ameerikaas jiraatu salphatti biyya inni jiru sun ittiin ta'e herreeffattanii ergasii nama Itoophiyaa jiratu yoo barbaadu lakkoofsa Itoophiyaa irratti kan qallee ergasii haala godhuu qabaa. Haala namatti isinitti agarsiisu kanaan jechuudha. Haala kanaan itti galchaa. Ergasii xiyyaa kana dhawee haala kanaan eessa akka inni jiru nutti agarsiisuu deema. Kanaafuu 0.5 kaffaltaa kana kaffaluun qaba. Duraan dursee maqaa kiyyaatti nagadhee ergasii haala kanaan iimeela kootti galchuudhaan lookeet ka jiru gadduuqa yeroo takka hordoftoota kiyya haala margaa jirtan kanaan ni barbaade jechuudha. Maal irraa barbaada kaffaltaa eessarratti maaliin akkaan kaffaluu danda'u na gaafachaa jira. Nama maastar kaardiin qabu waan ta'eef maastar kaardii koon itti galchaa jechuudha. Amma itti galfadhee isin jira waan ta'eef haala kanaan ta'ee godha. Ergasii haala margaa jirtan kanaan kaardichi qotamaa jira waan ta'eef seerratti ergasii seebiin godha. Amma biricha fudhatee jira waan ta'eef haala kanaan peementiin koo saksesfulii erginaan jedhee abbichiisan daayirektiin arguu danda'a jechuudha hordoftoota kiyya. Haala margaa jirtan kanaan waliinuu ilaalla jechuudha. Ilaalcha eeggannaa jechuudha. Ergasii haala kanaan haala margaa jirtan kanaan riizaaltiin isinii bu'uu danda'a jechuudha hordoftoota kiyya. Iddoon namni naan barbaadu jiru san salphatti beekuu dandeenya jechuudha. Lookeeshinii nama sanii jechuudha. Kanaafuu websaayitiin kun hedduu bareedaadha. Itti fayyadamaadha. Haala websaayitii kanatti argattan ammoo isinitti agarsiisa. Waliin tura. Duraan dursee asuma Google Chrome keessa dhuftanii findjob25.com jettanii erga barreeffattan sarjii godhattanii ergasii websaayitiin kun haala kanaan isinii dhufaa yeroo akka gattu qattanii haala kanaan ergasii iddoo sarjii barii kanarratti immoo gama jettanii barreeffattan laalaa jettanii barreeffattanii ergasii sarjii godhattan hordoftoota kiyyaa. Ergasii haala kanaan suuraan kun isinii dhufti suuraa kana yeroo fillattu hiitanii ergasii haala kanaan scroll godhachaa haala kanaan daawunloodii kana gattu quudhaan websaayiticha daayirektii bahuu dandeessanii jechuudha hordoftoota kiyya. Ergasii haaluma kanaan jalqabatti keessanii nutti naqattanii kaffaltaa keessan kaffaltanii roga dandeessanii biyyi namni hordofuu barbaadan jiru immoo lakkoofsa haala kanaan gabaafattanii itti naqachuudha lakkoofsa. Ergasii salphatti lookeeshinii nama barbaadanii san argachuu dandeessan. Kanaafuu itti fayyadamaadha. Wanni isin hin galin jiraannaan immoo koomentii irraa barreessuun dagatinaadha. Akkasuma namoonni websaayitii kana fayyadamuu barbaadu kan beektan jiraannaan sheer godhaa fi yeroo gaarii qabaadhaa.